Dubarat haatan akka nu hordoftoonni isiniin jenna warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u guyyaa irraa sa'aatii kanarraa eegalee kan ba'uuf jechaa jiru koodiin har'a ba'u koodii sadaffaadha warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna warroonni koodiin sadaffaa isiniin darbee yoo jiraattanii amma marraa eegaltanii koodii afuraffaa isiniif deebi'a waan ta'eedhaaf Screenshot godhadhaati telegiraamii irra kaa'adhaa biyyoota garaagaraa irraa teessanii warroonni nu hordoftaa jirtanii akka sagantaa keenya xumuraatti hayaataan akka nu hordoftanuu isiniin jenna. Egaa namooti irratti hirmaachisnee akkuma duraanii namoota 6,000 inni mul'achaa jiru paadiidha jechuudha. Paadiin kuni maqaa namoota bilbila namoota as keessatti argame jechuudha. Kuni namoota 100 qabee jira. Namoota 6,000 sana mirkaneeffachuuf kun 60 ta'uu qaba waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffannaa warroonni yaaltanii hundi keessaniyyuu carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jenna warroonni yaallee yoo jiraattanii amma irraa eegaltanii iskiriinshuutii ergachuudhaan abbaa carraa akka taatanii isin jenna. Egaa ji'oota muraasa keessatti beekamtiiwwan addaa argachuudhaan qananiin abbaa carraa guyyaa 2 keessatti xumuree nama badhaasaa jira waan ta'eedhaaf isinis carraa kanatti fayyadamaatii badhaafamaa isin jenna. Gara sagantaa keenyatti deemna hanga sagantaa keenya xumuraatti hayaataan nu hordofaa isin jenna. Karaa TikTokis karaa Facebookis warroonni daawwachaa jirtan immoo sheer godhaa isin jenna. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 baadii kana fitneerra jechuudha. Baadii kana mirkaneeffanneerra. Namoonni yaalanii hundi jira lakkoofsni jira bilbilli jira hundi US keessatti argama waan ta'eedhaaf warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jenna. Gara kamitti deemna amma immoo gara koyiniitti deemna jechuudha. Koyiniin kun immoo lakkoofsa warra yaalanii hundi jira as keessatti argama waan ta'eedhaaf akkuma baadii kana dhibbaan hidhamee jira waan ta'eedhaaf kunis 60 ta'uusaa adda baasnee mirkaneeffannaa. Hanga sagantaa keenya xumuraatti hayaataan akka nu hordoftanuu isin jenna. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u warroonni yaallee jiraattan immoo ammuma iskiriinshuutii ergachuudhaan abbaa carraa taasisan jenna. Gimmaashaa ol xumurree jirra. Ammoo dafaa qaqqabadhaa isin jenna. Gara koyinii keenyatti deemna jechuudha. Ammoo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 karaa Facebookis warroonni nu hordofaa jirtanii akka sagantaa keenya xumuraatti hayaataan akka nu hordoftanii isin jenna. Warroonni yaallee jiraatanii hamma iskiriinshuutii ergachuudhaan abbaa carraa akka taatanii isin jenna. Egaa karaa kamitti deemna koyiniin kun dhibbaan hidhamee hin jiru kan jedhu hin mirkaneeffanna. Kan mirkaneeffannu meeqaan lakkoofna 2 lakkoofna waan ta'eedhaaf nu wajjin lakkaa isin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Waniin kuni dhibbaan hidhamuu isaa mirkaneeffannee irra jira. Isa kana jechuudha. Egaa daqiiqaa muraasa booddee abbaan carraa adda ba'uuf deemaa jira. Biyyoota garaagaraa irra teessanii warroonni nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti tan akka nu hordoftan isiniin jenna. Warroonni iyyaallee yoo jiraattan immoo ammamarraa eegaltanii iskiriinshotii ergachuudhaan abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Koodiin afuraffaa kan bu'u sanbata xiqqaadha jechuudha. Sanbata xiqqaa waan bu'uudhaa fi gammaashaa wal xumurree jirra. Amma dafaa qaqqabadhaa isiniin jenna. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deebina. carraa gaarii isiniif haa ta'u isinii jenna. Egaa koodiin sadaffaa amma bu'uuf jechaa jira. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isinii jedha. Dhaloota muraasa keessatti beekamtiiwwan addaa argachuudhaan naannoo Oromiyaa keessa naanna'aa jira jechuudha. Naanna'aa jira. Warroonni yaalii jiraatan ammoo iskiriinshotii ergadhaa fi carraa keessanii alaa isiniin jenna.
Odafi carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Kootiin sadaffaa eessa galalaata? Eessa galalaata nuti hin beeknu warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Koodii sadaffaa boodhaa fi eenyu laata abbaan carraa guyyaa har'aa eessa galalaata? Eessa galalaata carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Asirratti qabadhu harki kee duwwaa akka ta'e kaameraatti nu agarsiisa lammansaa duwwaa akka ta'e na dhaggeeffadhu tokko yommuu siin jedhu harka keessan agarsiitaa lama yommuu siin jedhu barambitti waliin finaamattee jira barambitti matta sadii yommuu siin jedhu tokko qofa keessaa naa baastu. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Egaa koodiin sadaffaa saatii kanarraa eegalee abbaan carraa nama tokko ta'uuf deemaa jira. Tokko firii sana agashi lama waliin maki barambitti waliin maki jala galiiti waliin maki ammas waliin maki barambitti waliin maki tokko qofa sabas tokko qofa abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 500 abbaa carraa tokkoffaa guyyaarraa koodii sadaffaa galatu lakkoofsa 500 lakkoofsa 500 lakkoofsa 500 abbaa carraa koodii sadaffaa qananii abbaa carraa bukkeetee jira hin bilbilaaf. Maqaan Taaddalee jedha bilbilisaa biyya alaadha. Isa akka ta'e hin beeknu garuu mana adda baafannaa biyya alaadha. Abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 500 bilbilisaa lakkoofsa biyya alaatii maqaan Taaddalee jedha. Karaa telegiraamii yookaan karaa immoo hin bilbilaafamne jechuudha. Yoo nurraa kaasee bilbilaa fi yoo hin kaasne ta'e immoo gara sooshaal miidiyaa keenyaatiin gara tiiktookis gara feesbuukis waan beeksisnu waan ta'eedhaafi warroonni yaaltanii carraa gaarii irra deebiidhaan isiniif haa ta'u isiniin jenna. Warroonni koodiin sadaffaa isin darbee koodiin afuraffaa lafa bareedaatiin gammaashaa wal xumuramee jira waan ta'eedhaafi ammuma erguudhaan dafaa qaqqabadhaa isiniin jenna. Guyyaan ba'u sanbata xiqqaa saatii kanarraa eegalee ba'a jechuudha. Achirra yoo jiraatte ana jedhedin. Maqaa nama shaniitiin tikeetii 5 kutatee
Bocarraa Qattasee maqaan Taaddala isa jedhudha. Maqaan isaa Amiin Kadir Ahmed jedha. Iskiriinshooti isee ergatee jechuudha. Eega abbaan carraa tokkoffaa kana bilbilaaf jechuudha. Kareenu bilbilaa fi boddee yookaasee karaa sooshaal miidiyaa waan sin beeksisnu waan ta'eedhaa fi karaa carraa meeqa fayyadamna karaa carraa lammaffaa deemna. Miidiyaa kana jechuudha. Abbaan beektan hoo jiraattanii miidiyaa kanaan fayyadamu. Karaa carraa lammaffaatti deemna. 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 Dhagicha fuudhi. Egaa garuu carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Karaa carraa lammaffaatti deemna. Harka kee duwwaa akka ta'e kaameraatti nuuf agarsiisi. Tokko yommuu si jiru harka keessan agarsiisa. Lama yommuu si jiru waliin maxxaa. Sadii yommuu si jiru tokko naa kaastaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Tokko harka keessan agarsiisi. Lama waliin maki badhabeetti waliin maki. Sadii tokko qofa keessaa naa baasa. Tokko qofa. Lakkoofsa 368 abbaa carraa lammaffaa galatooma. Lakkoofsa 368 abbaa carraa lammaffaa. Egaa marsan itti almaa keessan ta'uu malee amma karaa telegiraamii darabee gabaadhaa irra deebi'aa isin jennu boodii saffaan sanbata xiqqaa deebi'aatii darabee gabaadhaa isin jennu marsan itti almaa keessan Maqaan Gazzaan jedha. Bilbilaaf Gazzaan. Hello, akkam jirtu fayyadamtu? Adaadha. Dura galata Waaqayyoo kananii abbaa carraa buqqeera isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taataniitu baga gammaddan isinin jedha. Amiin. Biyyi keessan eessa? Biyya Finfinneedha. Raayu. Ayyee akkaawuntii keessan garuma asiitti nu ergaa. Ayyaa ta'u galatoomaayee. Abbaan carraa lammaffaa Burraayyuu jechuudha.
Burraayyuudha. Kana carraa sadaffaatti baasutti deemna. Kana carraa sadaffaa baasutti deemna. Bakka kenaa gorii dargaggee duwwaa akka ta'e naaf agarsiisi. Tokko yommuu isin jedhu akka sana agarsiisa. Lama yommuu isin jedhu waliin maxxaa. Sadii yommuu isin jedhu tokko naa baasta jechuudha ishii. Tokko lama waliin maki mana miti waliin maki sadii tokko qofa keessaa naa baasta. Tokko qofa. Lakkoofsa 1366 abbaa carraa sadaffaa. Lakkoofsa 1366 abbaa carraa sadaffaa. Maqaan Daani'eel jedha bilbilaa fi Gana carraa sadaffaa bilbila isaa hojjechaa jiru. Carraa sadaffaa carraa tokkoffaa gara sooshaal miidiyaadhaan waan isin beeksisnu ta'a. Egaa sagantaan keenya guyyaa irraa koodii sadaffaa haala bareedaatiin haala ajaa'ibaatiin nama ajaa'ibsiisuun xumuramee jira. Koodiin afuraffaa Mashaawul xumurree jirra jechuudha. Dafaa qaqqabadhaa iskiriinshootii ammumarraa eegalaatii ergadhaa abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Waan sagantaa keenyaan gara xumuraatti nu daawwattaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa.